إسان سينا قدا قفلونتان لابراري قدا رب لابراري اللي إجارو إسان قرو إجارو دندان بتوتا صدق دمي لما بركم على ما فدق دمي لما قويان كيف تتام أدو درسوم متوتي أدو سن أجيس سرني أول جهاجا سن قمدا مقالا شاشا من نتجرر وتمي تيجرام نفسي وتني إس صدمي توكو سقل تمي سقل جدا مرتين سينيتين أمريكا برو مري أجوفي جدامم سرنا هتاري كريون تبدر بيجي فتور دفع جمع موتوماتين دي بانجبان حواس الرجها جرات شجرات تنيه مني تجرام مني مري منستيرو تا إثيوبيا وتني ولي قلتي ورانا في لينجيلون ثم إثيوبيا في تركي رجاسم غانفا أفريقيا تير جمان الدا چاينا أمباسادر شوي بينجم كونفرنسي نجينا غانفا أفريقيا وركة سبراكم على مافدك تميل ما أكاديم سن إفسني تجرام ونانغا فوتو دوتي بوتونو دوار رايتشان إلياتام أكم جرتان كبجم توتا داوتو تروميا ميديان نتوركو سنتما أنا سراي سباتيم jalqabarratti oduu gaddaa qabna gootni oromoo Haaji Hassan Gammadaa boqachuun dhagahame koree sirna awwaalcha gootichaaf dhaabbatee keessaa tokko kan ta'an Haaji Adam Guyyee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti dhukkubsatanii torbaan lamaaf hospitaala Nageellee Arsiitti yaalamaa turani. Haaji Hassan Gammadaa kaleessa galgala lubbuun isaanii dabarte barri dhaloota isaanii 19 duwwaa duwwaatti kan tilmaamamu Haaji Hassan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateetti dhalatani. Haaji Hassan Gammadaa mirga ummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan seenaa isaanii ni mul'isa. loltuu waraana bilisummaa Oromoos ta'uu isaaniitu himama. Sirni awwaalcha isaanii guyyaa har'aa waaree booda sa'aatii 10tti bakka awwaalcha musliimoota magaalaa Shaashamanneetti raawwatama. Oduu keenya jalqabaatiin sirni awwaalcha Haaji Hassan Gammadaa magaalaa Shaashamanneetti har'aa raawwatamee jira. Sirna awwaalcha irratti namoonni siyaasaa qondaalonni mootummaa abbootiin amantii fi uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman argamanii jiru. Muhammad Faantaallee gabaasa dabalataa qindeessee jira. barri dhaloota isaanii 19 duwwaa duwwaachim kan tilmaamamu Haaji Hassan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateechim dhalatan. Umrii ijoollummaa xumuratanii akkuma of baraa dhufaniin goota Oromoo dacheen sikkoo mandoo biqilchite biroo waliin wal baruun qabsootti makamuu isaaniitu himama. Haaji Hassan Gammadaa qabsoo Oromoo biyya keessa fi biyya alaatti adeemsisaa turuun isaaniis ni dubbatama. Mirga ummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan seenan isaanii ni mul'isa. Qabsaa'ota hangafaa waraana bilisummaa Oromoo gidduudhaa akka ta'anis seenan isaanii ragaa baha. Koreen sirna awwaalchaa keessaa kan OMN dubbise Haaji Adam Guyyee akka jedhanitti Haaji Hassan Gammadaa nama qabsoo Oromoo keessatti dhalate, qabsoo Oromoo keessatti guddate, qabsuma keessatti boqoteedha. Isaan dhabnes seenaa bara seenaa qabu waan ta'eef hin irraanfataman. Isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabrari guddaa dhabu. Laabrari illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'amu. Uumama waan taateef uumama dhooguun hin danda'amu isaan deemanii jiru. Kanaaf laabrari guddaa jechoota guddaa hayyuu guddaa beekaa guddaa abbaa nagaa abbaa sabaaf sablammoota illee wal qixxeessee jiraatu nama akkanaa nama kabajaa dhabne waan ta'eef gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Goota qabsoo Oromoo fi hambaa gootota Oromoo kaleessa abbaa gootota Oromoo har'aati jechuun kan isaan ibsan Haaji Adam Guyyee lubbuun darbuu goota kanaa akka waan gaaddisni guddaan Oromoo tokko jigeettan ilaalas jedhu. Jaala qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuum hiriyaa gootummaa Maammoo Muzammir Waahilam Huseen Cirree kan ta'an Haaji Hassan Gammadaa barsiisaa tokkummaa Oromoo fi Oromummaati jedhanii jiru. Qabsoo eenyummaa fi walqixxummaa amantaa wal cinaa adeemsisuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti
ashaaraa mataa ofii kaa'atanii dabruu hiriyoonni isaanii namoonni itti dhiheenyan beekan himanii jiru. Sirna gabroonfataa Haayile Sillaasee loluudhaaf umrii ijoollummaatti dhombiriin kan firoonfatan gootni guddichi kun dargaggummaa isaanii lola keessatti erga dabarsanii sirna dargii simatanii innis Oromoof ta'uu dinnaan ammas gara qabsootti fuula naanneffachuu seenan jireenya isaanii ragaa baham. Miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas ammoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo hangafaa ta'uunis uummata isaanii gabrummaa jalaa baasuuf nuffii malee kan qabsaa'an Haaji Hasan bara 1983 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa baafamus ammas yeroo sadaffaaf boqonnaa qabsoo haaraa banachuun qawwee lafaa kaasanii waraana wayyaanee manatti isaan qabuuf dhaqan waliin walitti bu'uun Haaji Adam Guyyee ni yaadachiisu. Haaji Hasan Gammadaa bara 1983 miseensota waraanaa isaan qabuuf gara mana isaanii dhaqan guutummaa dinqisiisaa ta'een qolachuudhaan harkaa miliquun jireenya baqaaf saaxilamanii waggaa hedduuf qe'ee ofirraa baqatanii jiraachaa turanii jiru. Gootni guddaa fi hambaan qabsaa'ota Oromoo kun tibba dabre dhukkubsatanii hospitaala Nageellee Arsii seenanii yaalamaa erga turanii booda guyyaa kaleessaa lubbuun isaanii darbee jira. Sirni gaggeessaa reeffa isaanii istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti bakka Jawaar Mohammad hayyoonni Oromoo hedduun abbootiin amantii qondaalonni mootummaa maatii fi uummanni Oromoo kumaatamaan argamanitti taasifamee jira. Sirni awwaalcha isaaniis achuma magaalaa Shaashamannee bakka awwaalcha musliimotaatti raawwatamee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maatii isaanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.